Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuhu. Kabajamtootaa fi hordoftoota daawwattoota Ummu Ayoon warra taatan hundi keessan ashama harka foonee warroonni amantii biraa hordoftanis jirtu ilmaan Oromoo. Bakkuma jirtanitti nageenyi kiyya isin haa qaqqabu isiniin jecha har'as deebi'ee dhufee jira. Gamanumaan warri maatii kiyyaa faaraa taatan subscribe, share, like gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Egaa salaama jedhiini. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota jaalatamtoota ilmaan Oromoo ashama warroonni YouTube Ummu Ayoon jala jirtan. Ashama harka fuuni warri amantii biraa argaa isiniin jecha. Har'a mana Ummu Ayoonitti argama. Waan isin fiddeef hin beeku. Wajjumaan laallaa isiniin jedha. Salaama gaafatte. Egaa akkasii kabajamtootaa fi hordoftoota keenya warroonni maatii keenya faaraa taatan subscribe gootan malee bira hin tarinaa, like gootan malee bira hin tarinaa, walaa jajjabeessanuu isiniin jedha hordoftoota kiyya. Har'aa wanti akkatti shaasha jennee dhufnee fi oduu durii akka gaafatti gaafachuu barbaade. Isinillee warroonni jala jirtan warri viidiyoo kana dhageettan yaada keessan deebii koomentii jalatti barreessuu hin dagatinaa. Affeeramtanii jirtanii isiniin jedha daawwattoota kiyya. Akkasii gara gaafii keenyatti dabarra. Bishaan sii qopheessu irratti dhuida. Gaafiin kiyya akkana jetti. Akka oduu duriiti akka gaafiti jechuudha. Namicha tokkotu waa sadi baatee osoo deemu laga guuteetti dhufe. Wanni sadiin inni qabatee deemu kun tokko leenca, lama caatiidha, sadi leenca. Waa sadiin kana qabatee lagatti dhufe kophaa isaa jira. Waa sadiin kana bakka takka laga baasuu hin dandayu. Takka takkaan baasa. Egaa akkamitti baasa? Naaf deebifta. Osoo naaf hin deebifne dura garuu akkas gaafiin kun ifa sii ta'u jechuudha. Isinillee warri hordoftoota leencis tokko, caatiinis takka, re'eenis takka. Caatii fi re'ee walitti gatee leenca qabee deeme. Leenci ilaalaa sii deebisa waan ta'eef kun deebitti si deebisa waan ta'eef siif hin himu. Haasa'e. Isinis hirmaadhaa. Isii waa sadii. Wanni sadii tokko leencaa, tokko re'ee, tokko caatii. Re'eef caatii yoo walitti gate re'een caatii nyaatti. Leencaa fi re'ee yoo walitti gate leenci re'ee nyaata. Caatii fi leenca walitti gata. Re'ee baasa. Re'ee baasa. Hayyee dhugaa. Leenci waan caatii nyaanne walitti gata ishii. Achii ka'ee booda deemee walitti ammallee walitti dhufe. Yaali. Dhumarratti garuu an deebii isiniif deebisa. Isinis koomentiidhaan yaala. Dhumarratti deebii dhageeffattan malee hin bahinaa isiniin jedha hordoftoonni. Deebii sirrii ta'e isiniif deebisa. Hayyee itti fufii ati hirmaadhu. Booda deebee caatii baasa. Hayyee re'ee gamatti gatee jechuudha. Re'ee gamatti gatee ammallee caatii qabatee baasa. Achirraa ka'ee leenca baasa. Re'eef caatiif re'ee akkam walitti gataree hin nyaatti? Gamallee obaatee nyaatti. Gamallee obaatee nyaatti jechuudha. Akkamitti wal nyaatti? Akkasi kan garuu deebiin kiyya. Yaali ammas yaali. Chuuf re'ee fi caatii walitti gatuu hin dandayu. Hin danda'u. Caatii fi leenca walitti gatuu hin danda'a. Leenca walitti gatuu hin danda'a. Leencaa fi re'eellee walitti gatuu hin dandayu. Tooftaa baafatuu qaba. Yaali sirriitti. Tooftaa. Gizee sadiif yaali. Tooftaa maal? Lamaaf yaali sadaffaarratti anatu deebii kenna. Isinis yaala hordoftoonni dolii birra ta'e waan qaba silaa koomentii barreessanii. Awwala re'ee baasa. Re'eerraan caatii baasa. Caatiif re'ee walitti gatee wal nyaatti. Amma akkamitti baasa re'ee taa'ee? Kam godhare? Hirmaadhu kaatii yoo dadhabdeen hin deebisa. Ani dandeenye lekki ani ka beeku kanuma.
Hin dandeenye. awwala leenca yoo Chaansii baase akkasii kennee awwala leenca yoo baase re'eef caatii re'ee walii hafa. caatii walii haftee re'een caatii nyaatti. Caatii leencaa fi re'ee yoo walii gate leenci re'ee nyaata. Re'ee nyaata. Ammoo kam afoo baasa re'ee. Hin dandeenye deebisuu re'ee. Hin dandeenye. Egaa daawwattoonni kiyyas akka tasaa yoo deebii argattanii maashaallah isiniin jedhee jira. Yoo hin arganneef immoo jalqaba leencaa re'ee caatii sadiin kanaan deema. Sadiin kana Baasuu hin dandeenye. akkamitti baasa lagaa jennee dubbanne. Inni akka inni itti baasu jalqaba caatii fuudhee deema. Wanni fuudhee deema. Re'ee fuudhee deema. Caatii fi wanni wal bira gatee leenca wal bira gatee jechuudha. Baay'ee. Re'ee fuudhee gama baasa. As deebi'a. As deebi'ee leenca qabee gama baasee re'ee jala as deebisa. As deebisa oola. Re'ee jala as deebisa. Dhuma irratti as deebisa. Ammallee as deebi'ee re'ee gamanatti dhiisee caatii qabatee gama baasa leencatti jechuudha. Caatii fi leenci waliin xuuxu waan ta'eef biratti achi baasee dhuma irratti as deebi'ee re'ee qabatee baasee akkasitti fudhatee deema. Sii galee? Maafi. Siin galle akkamitti? Baataatuma oola inni dura baasumaaf deemee ammallee deemee Furmaata akkam godharee wal ilaal yoo re'ee fi caatii walitti gate re'een caatii nyaatti maaruuf beekamaadha. Yoo mootiyyuu leencaaf re'ee walitti gate re'ee fi leencillee waliin dhiistu wal nyaatti. Kanarraa inni furmaan inni qabu re'ee baataa oolu. jalqaba caatii fi leenca walitti gate re'ee qabatee gama baasa. Achi as deebi'ee leenca qabatee gama baasa. Re'ee jala as deebisa. Dhumarratti re'ee qabatee baasee sadeen iseetu fudhatee deema. Akkasii Jarri waliin nyaattu sadeen isii giseen wal bira qabee. sadiin akkatti qabeetiin hin deemuu san isatu beeka turumaayyuu qabatee deeman addaan dhoorgana fakkaate. I don't know hin beeku. Inni akkasii. Argitan illee bagara beektu. Akkasii isiniin jedha hordoftoota kiyyaa. Ammallee gaafii itti aanu si gaafadhu moo na gaafadha? Si gaafadhu. Ashee si gaafadha. Intala takkatu jira. Intala akkaan bareeddu takka jechuudha. Intalli akkaan bareeddu tuni nama saditu isii kadhate. Isii kaadhimachuuf jechuudha. Namni sadiinuu akkaan isii jaalataa isii dhabuu hin dandayu. Isii kadhatan. Tokko qotee bulaadha. Tokko barataadha. Tokko mootiyyuu abbaa qabeenyaati. Jara sadeen kanaayyuu bakka takkatti qaxarteef guyyaa tokkotti jechuudha. Jara sadiinuu ijachuun hin dandeenye. Jara sadiinuu akkaan waan isii jaalataniif carraa buufteef jechuudha. Carraan isiin buufteef kun maal inni yoo jette armi ankoo mana hojii ka jedhan san nama yaadachiiste. Mana lafa hanqisi waaqa hanqisi naaf ijaarii jetteen. Jara sadiin kana keessaa eenyutu argatee fuudhe? Akkamitti fuudhan? Deebii akkamii kennanii fi gaafii isiin gaafatte kanaaf jechuu lafa mana lafa hanqistee samii hanqistee yoo na ijaarte na fuutaa namni deebii kana deebise jettee. Innaa jara sadiin kana keessaa eenyutu deebii isii kana deebisee fi fuudhe? Abbaa qabeenyaa. Akkamitti? Waan qabeenya qabuuf. Isiin laalla. Mana kana sila akkami ijaaraaf? Deebii akkamii kenneef? Gubbaa laftiin jirti jedhanii. Dhugaa jettee. As gubbaa laftiin jirti jedhanii. As gubbaa laftiin jirti amma warra teknooloojiitti arge malee zamana duraanii saniin agarre. Maama duraan waayuma duraan carraa kana mu baasan. Kanaafuu as gubbatti mana ijaareef jechuu keetiin. Gubbaarra mana ijaareef fuudhe. Barsamillee ol baasin jenneeni siin laal jidduu kanatti rarraasii jetteen. Jidduu kana rarraasii jetteen. Jidduu kanatti dachirrattillee hin ijaarini jetteen. Samittis ol hin baasini. Jidduu samiitiif dachii kanarratti mana ijaarii jettee. Hin danda'amu. Akka armi ankoo manooyyee Jara lachuutu neerumne. Jara sadiinittuu neerumne. Tokkotti heerumtee jirti. Kamitti heerumti? Ani si deebisa kaati yaalis hin jedhaa bara. Kamitti heerumtire jidduu kanatti qilleensa kana gubbaarratti manni akkam ijaara? Nama tokkotu deebii gahaa deebisee fi namni deebii kana gahaa isii deebisetu isii fuudhee isillee waan jettee wanti kana eeggattu jechuudha carraa kana buustuuf namni deebii kana deebise itti heeruma na fuudha namni hin deebifne nan fuudhuu jetteen. Nama deebii kana isii deebisetu isii fudhate. Malee jidduu kana keessatti yaani qilleensa kana jidduu kana keessa manni ni ijaarama yoo ati jettu ni ijaarama. Saniifuu
akka deebii isii deebisee yoo fuudhan beeku ani hin danda'amu mana akka kiyyatti deebii garuu ati deebisan hin beeku. Mana hin ijaarre jettaa moo ijaaran jetta? Hin ijaarre Ijaaruun hin danda'amu. ijaaramu qilleensa gubbaraman. Egaa deebiin isaa jechuudha dhugaadha. Manni qilleensa irratti hin ijaaramu. Ka fuudhe qotee bula fuudhe. Barataan sunis hin fuune. Hojjetaan sunis abbaan qabeenyaa sunis hin fuune. Qotee bulatu fuudhe. Qotee bulaan akkatti fuudhe gaafii isiin gaafatte kanaaf jechuudha. Dabareen isa gahe. Dabareen isa gahe jennaan ati dachii kanarraa siqii ani manan ijaaraa jedheen. Dachii kanarraa ati dhabame. ati dachii kanarraa deemi ani mana ijaaruun nan dhibu yoo ati dachii kanarraa deemtee jedheen gaafii isiin gaafatteef deebii gaa argate isiin gara deemtu wallaalte gabaree sanii taate jechuudha. Ta qotee bulaa sanii jechuudha. Laal sammuun namaa qotee bulallee ta'uu akkaan yaada jechuudha. Saniifuu qilleensa irratti manni Abbaa qabeenyaa ta'elleef yookaan barataa cimaa ta'elleef waan nama gaafatame san gaafii san argachuu hin danda'amu. Yeroo tokko takka nama dabarti. Akkasitti qotee bulaan sun dafqaa bulaan suni gaafii isiin gaafatte argatee intala bareeddoo san fudhatee gurbaan mucayyoo fudhatee gale jecha sirbaa ragada karaa mana isaatiin galate. Maashaallah. Namatti hin tolu. Namatti tola. Hedduu namatti tola. Inni akkasii sa'aatiin deemee jira. Itti dabala. Itti dabali qalaqacha. Itti dabalta. Kalaas har'aaf kanarratti haa raawwatu. Viidiyoo biraa inshaallah itti fufa. Bollee akkasuma mootiyyoo akkuma ammaa kanatti oduu durii akka gaafeetti illee ta'e kutaa lammaffaa itti fufaa asumarraanii eeggadhaa isiniin jedha. Akkasii warri yuutuubii kiyyaaf haaraa taatan sabskiraayib gochuu hin dagatina. Akkasuma yuutuubiin isinillee Gishuu Hasan jedha. Dhaqaatii sabskiraayib. Gishuu Mu'ee yuutuub jedha. Yuutuubiin kiyyadhee Gishuu Mu'ee yuutuub jedha. Sabskiraayib sheer naaf godhaa na jajjabeessa. Yaa uummata Oromoo sabskiraayibii gootanillee irraa fudhatina. Dhiisi garaanii akkasii sanin jedha. Akkasii egaa viidiyoon kennaa wanti har'aaf qabannee dhiyaannee kana fakkaata. Walaa jajjabeessuun ilmaan Oromoo hunda keessanuu jechuudha. Warra yuutuubii banatan yoo argitan bira hin dabrina. Akkasuma immoo warri yuutuubii keessan ol isinitti qobu furdate jedhe sheerillee godhaa laayikillee godhaa homaa ittiin kafalamu. Nama san immoo jajjabinna ta'aafiin jajjabeessitu. Namni sun har'a bakka xiqqoorraa gahee ka'ee bakka guddaa gahuu danda'a boruuf. Boru si fayyaduu danda'a. Simmiidhu namni ati fayyaddu sun simmiidhu yoo sillee fayyaduu baate simmiidhu waan ta'eef boru lammii ta'e gargaaruu danda'a. Ofirra taree nama tokkoof daftara qalama yoo bite hanguma san wal qarqaaran jechuudha. Wal qarqaartee mixiilla gaceetii wal qabattee mixiilla gaceetii wal qarqaartee akkuma jedhame sanii nama tokko yoo qarqaartanii homaa isin hin miidhu isin fayyada malee boroof isin fayyada malee jechuudha. Kanaafuu kan isaaba itti hin kafalamu achirraanuu mootiyyuu bakka waa hedduu. Kanaafuu walaa qarqaarru isiniin jedha. Walumaa galatti wal haa qarqaarru. Sabskiraayibii walii godha. Laayikillee walii godha. Yoo dhaqqabdanii dhiibeen viidiyoo illee dhageeffachuu hin dhaqqabne ta'e banaatii lafa kaayaa fi yeroo kana hojiifaa qabdan lakkaayoo fi akkasitti walaa qarqaarru. Sabskiraayibii waliif haa goonu. Jajjabaadhaa isiniin jenna. Hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Bye.